Hayyee maqaan kiyyaa barreessaa Arsii Gaafa Lolaa yookaan Mahammad Girboo jedhama. Gahee hojii kiyyaa barreessaa fi gulaalaa kitaabota garaagaraati. Dhugaa dubbatuuf eebbi kitaabichaa osoo hin gahin dura haala qophiileen sagantaan akkasumallee kitaabichi maxxanfamu irratti keessummoonni garaagaraa affeeramu irratti kitaabni gatiin kenna guddaa jedhu hedduu namatti tola ture. Uwwisa miidiyaallee argate. Irratti immoo guyyaa har'aa bakka keessummoonni gurguddaan jiranitti bakka namoonni danuun jiranitti bifa ho'aa ta'een bakka gaazexoonni garaagaraa argamanitti galma guutee kitaabni gatiin kenna guddaa jedhu haala gaariidhaan eebbifamaa jira. Hedduu nama gammachiisaa hedduu itti milkoofnee jirra. Kanarraa waa hedduu baranna. Kitaaba gatiin kenna guddaa jedhu kana carraa argadhee marsaa durallee marsaa kanallee gulaalee jira. Gulaalaa kitaabichaa gatiin kenna guddaati. Hedduu itti gammada. Kitaabichi dhugaa dubbatuuf aarsaa hedduu nama gaafata. Ta'ullee immoo yoo jabaatan yoo wal ta'anii ima galmagaa waan ta'eef dadhabbii guddaa booda har'a itti milkoofnee jirra. Kitaabicha barreessaan kitaaba kanaa Dr. Mahammad Amin Bayaani kitaabicha haala gaariin barreessee haala gaariin gulaaleen fidee anillee xiqqoo sirreessee irra guddaa isa sirreessee fidee kitaabichi mata duree gurguddoo shanii qoodama. Boqonnaan tokko gamaa fi gamana jedha. Boqonnaan lama namooma jedha. Boqonnaan sadii waa sadii jedha. Boqonnaan afur waa afurii. Boqonnaan shan waa shan. Haala saniin kitaabicha kana keessatti hogguu gulaalu kitaabichi nama dhala namaa kamiifuu ammallee akkasuma yuunivarsiitii garaagaraa fi riiferansii ta'uu danda'a. Kitaaba baay'ee gaarii fi kitaaba hawaasa hayyoota beektota kitaabota gurguddaa obeeffatee barreesse waan ta'eef kitaaba hedduu gaariidha itti gammadee jira. Ilmi namaa kuni akka Oromoottillee akka ilma namaattillee uumama biraa irraa adda waan ta'eef gatiin isaa guddaadha. Akka Oromoottillee yoo deebine qubee kana aarsaa hedduutti kafalamee waan as ga'eef haala kanaan gatiin ilma namaas guddaa gatiin kitaabas guddaa gatiin aartillee guddaa jechuu dandeenya. Dhugaa dubbatuuf eebbi guyyaa har'aa kun namoota baay'ee fakkeenya ta'a jedhee yaada. Kitaabonni yoo barraan hanqinni hin jira dhugaa dubbatuuf hanqina san immoo dhaloonni furuu qaba. Namni tokko kitaaba barreessuun dura dubbisuu qaba. Kitaaba yoo dubbise barreessuun itti ulfaatu jechuudha. Sababa saniif wanti dhaamuuf dhaloota gara fuulduraatii fi kitaaba barreessuun duratti qorannoo gahaa dubbisuu ispeeshaalii kitaabota amma barraahan kun hanqinni irratti ni uumama. Hundaa miti tokko tokko irra jechuudha. Sansanii namoonni Dr. Mahammad Amin fakkeenya godhachuudhaan kitaaba gaarii kitaaba har'allee borullee immoo dhaloota kalellee kaasu. Waa'ee har'aa qofa barraa'e kitaabni gatiin qabu. Kitaabni waa sadii irratti hundaa'ee barraa'uu qaba. Waan darbe waan hadha keessa jiruu fi waan borullee jechuudha. Haala saniin kitaabni du'uu hin danda'a waan ta'eef kitaaba kanaa dhaloonni barreessuu qaba. Dubbisuu qaba. Ammallee immoo walillee eebbisuu qaba. Keessattuu barreessitoonni Oromoo yeroo tokko tokko yeroo eebbaaf galmi fa'aa qabame namoonni muraasni irratti argaman hamileen namaa cabu argina. Wanti kun immoo baratamuu hin qabaatu. Maaliif uummanni Oromoo miliyoona 60 kitaabonni barraahan kitaaba 600-700 gahan kunuu hin dubbifamne. Kanaaf hawaasni illee warri waa barreessullee waan gaarii barreessuu qaba. Hawaasni illee bahee fi eebbisuu fi qaba. Barreessitoota illee jabeessuu qabanii cinaa dhaabbachuu qaban jedhee dhaammaa afaan. Wanti itti dabalu yoo jiraate hiriyoonni miidiyaa wal beeknu hawaasni bal'aan aangawoonni abbootiin amantaa abbootiin gadaa haadholiin siinqee qeerroof qarreen guyyaa har'aa karaa dheeraa even biyya alaarraallee namni dhufee sagantaa kanatti hirmaate waan jiruuf sagantaa kana waamicha kenna kabajanii akka koree eebba kitaaba kanaatti akka gulaalaatti akka hiriyaatti waan itti gammadeef hedduu galatoomaa isin jaaladhaa isin galateeffadhaa Dr. Mahammad Aminiin immoo addatti baga milkooftee baga gammadee jechuu barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa isinis.